ofeeggannoo keessanii lammiidhaaf fayyinaa vaayirasii koronaa to'achuuf fageenya hawaasummaa eeggadhaa fageenyaan ta'a bakka hawaasa iddoo kaasan argaminaa osoo harkaan hiikatin ija funyaan afaan ofiin kakkaabina ofiin tuttuqina. Kadung kure fite sanni nama sabako wal gorsi galgalaaf ganama corona nibe amada yona nama kubasisa nama dabkisisa nama harkansisa humna nama buusa corona nibe amada yona ega ya lammi kome na ragge faddu dam sansi dam madda kalbi nati maddu corona nibe amada yona harka keessa munaaf alkooliin dhiqadhu funyaaniif afaan kee haguuggiidhaan eegi naannoo tuutaaf gurmuu namarraa fagaadhu lammii kee baraaru dirqama kee beeki. ጤና ይስጥልን። የእርሱ ጥንቃቄ ለወገን መዳን ነው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ማህበራዊ ርቀትን ይጠብቁ፣ ተራርቀው ይቀመጡ፣ ተራርቀው ይሰለፉ፣ ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች አይሂዱ። harka keessa munaan sirriitti dhiqadhu alkooliis naqadhu afaan cuqqaalladhu walii keetti marmin walis hin hammatin koronaan bineensa irraa of eeggadhu. Obboloonni baay'een kannuman kaleessaa isaan irraa baraa koronaan bineensa. እጆን በተደጋጋሚ በሳሙና በሚገባ ይታጠቡ። ሳይታጠቡ አይኖን፣ አፍንጫውንና አፎን አይንኩ። ሳልና ማስነጠስ ካለባቸው ሰዎች ቢያንስ 2 እርምጃ ይራቁ።